Hi guys, kaleessa baay'ee naare. Baay'een gaddes. Maasintu fakkaate bakkee been ture ijoolleen eega. Innaan naxxuftee yaani intaluma biyya keenya Itoophiyaati. Maal naan jettee na dubbistee akkam fayyaatti na gaafaan beekta'ee nan beekna fayyaa kee ana galata kee yaa rabbi nama nafaana dubbisayyuu naan argeera. Maal taate maalii amma fixedda uftee jeen ishee gaafa. Edda dhufee waggaa 3 baatii 5 fixeeraa jette. Aggeeffa waggaa 5 waggaa 3 baatii 5 kana keessatti bilbila niitiin biyya dawwalti malee ofisha bilbila harkaan hin qaban. Bilbilli mana sanatti hin eeyyamamneef. Innaa maal naan jette sinitti fakkaate amma mitti moo biyya dawwaltaa dubbiftan baatitti yeroo takka daqiiqaa 5 yookaan 10 abbaa koof ayyoo korra kanaaf nama takka dawwalu hin eeyyamamne. Silki takka qofaaf dawwalti. Innani aizo shoma miti rabbi jiraaro kana fixxuun galtaa ani garuu galuuf baati lakkaan jiranna akkamnaan jette sinitti fakkaate birrii lama kana gudunfee jira mastaawashaa biyyaati gudunfee baay'ee deeman bakka deemteette yeroo biyya galtu siimii addisa booleetii bita'uuti maatii keef dawwaliiti bayi oton dawwaliin akkam baane hattuun si hatuu dandeessi kanaaf yoo ho'u jettee birrii kana naalaatti agartan miti waan tokko informationii biyya jirurraacha tokko irraa qabu tokko hin beektu tokko jecha muuziqaa Itoophiyaa waan mafe nashaada fa'a agauuf baay'ee nan hawwa garuu ani ittiin agau hin qabu hawwe kanuman hawwa kanneen ani as keessa jiru waan meeqa na hawwisiisa garuu kanneen xinnuma shettiin buhaarooti beeqa imimmaan qabachuun kuneefaa jira miti jeen gaara kotti maaliif sababii silkii kana waan hin beekuuf jecha naa birrii bakana naalatte birrii dhibbi kuni garuu edderraa darbee turee jira waggaa 3 jeshanii as kanatti waan meeqa ta'e waan meeqa darbee hundisaayyuu isheen qobarraan qabdu garuu ani maaleen isheetiin jee naa kennuu keef galatoomi emme silkii warra kee qaaliin beektaa naa kennin jee silkii tokko bichaan beekattee naalatte innaa kanafaatu jira dhugaa rabbii baay'ee garaa na nyaatte rafeellee hirriba keessa jaamu na qorqoree na kaasee ani isheenatti dubbattee ani isheenatti taasofte uga beeqa akka maal isiniin jechuun danda'u guys garuu nuti asirraa waan meeqa balleessinaa waan meeqa hojjechaa oolla miti isheen garuu dukkana keessa teessee akkasitti nufaana arrabsamuu isheetu baay'een aarsee garuu. Hayi hordoftoota kiyyaa jirtu nagaa keessanii nageenyi waaqayyoo ala bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaadhaa. Nutis jirra akkamii nu biraa immoo ganni galeera amma baay'ee qorran isiniin jedha yaa ammoo mana keessa waan ta'e kanan taa'a malee baay'ee qorraa isa biraan immoo utaalloon nu qabee utaalloon nurraa fagaachuu didee baay'ee nama jibbisiisan dhugaa ani immoo ganna hin jaalladhu dhugaa dubbachuudhaaf garuu ma gochuu hin danda'amu. Maal goonare yaa yeroo nuti qorru siin ciifnaa yeroo nuti ta'u siin kaanaa biyya keessa jirra waan ta'eef homaa rakkoon qaba soo mana maadaam jirra ta'e xiqqoo in ulfaataa jechuudha amma garuu galata waaqayyoo jirra akkami isin jirtu nagaa keessanii jiruuf jireenya hunduu bareeda miti nutis jirra nagaa keenya isinis bakka jiraattan hordoftoota koo warra biyya keessaaf biyya alaa teessanii na hordoftanii har'aa kuno akkuma viidiyoo kana dhaggeeffattanii jechuudha maalan siniif himuu dhufee nuti jechuudha yeroo tokko akkuma dhugaa dubbachuudhaaf yeroo viidiyoo mucayyoon kun tiktok irratti hojjette yeroo argu baay'ee garaan na nyaatte baay'ee keessi koo nagadde jechuudha nuti garuu yeroo biyya arabaa jirru yoo waan rakkachuun inuma jira garuu mucayyoon kun information biyya keessa jiru waan beektu maatii isheetti bilbiltu waa tokkitti baqa waan biyya keessa jirullee hin beektu information biyya keessa jiru hin beektu yoo bilbilte immoo yookiin daqiiqaa tokko yookiin daqiiqaa lama haasofte yeroo immoo achiiyyuu bilbila nu bilbilan hin beekna nutiyyuu waan haasoftan iyyuu sin jalaa bada jechuudha maaliif jennaani guyyaa amma kanaa jechuudha. Guyyaa ji'oota amma kana teessanii guyyaa tokko ji'atti yeroo isin bilbilamu osoo dhuma nagaadhuma yoo soo hin gaafattanii hin fixini bilbila isinirraa butu jechuudha jarri hin beekna hundi keenya achi turre dhufne garuu immoo
yeroo kanatti jechuudha. Mucayyoon kun mucayyoon amma waa'ee ishii akkas naan jette karaa irratti argee akkas naan jette kan dubbatte kuni yeroo waa'ee ishii dhaga'u dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee keessi koo nagadde jechuudha. Maaliif jennaani yeroo kanatti sayyuu yeroo ala baanee hojjechuun jiru kanatti nuti amma osoo wanti tokko wanti xiqqoon nutti bade ala baanee hojjennaa maaliif hin badu maaliif akkas ta'ee akkasiin ala bahee hin hojjedhu jenneetu bannee hojjenna jechuudha malee mana akkasii namni taa'u hin jiru jechuudha. Isayyuu bilbila osoo hin haasa'iin isayyuu information biyya keessa jiru maatii isheetti bilbiltee wanti isheen beektu tokkollee hin jiru. Dhugaa mucayyittiin suni baay'ee nama jabduudha, nama kaayyoo qabduudha jechuudha. Sirumayyuu yeroo kana isheen fakkeenya guddaa nuu taate jechuudha. Nutti badee bakka jireenya nutti badee maadaamiin naan taane waa maalidha jedhanii mana kontiraataati ba'anii yosoo baduu baatanii jedha ani maaliif yeroo ala baatanii hojjettanii achumatti obsa godhattanii akkuma ta'etti kontiraata keessan fixattanii dhiiftanii galuudha malee naaf ta'uu didee natti badee silkii hin dawwaluu silkii hin qabuu akkasidha sanadha jennee osoo sababa funaannee baduu baannee mana kontiraataatiin jedha ani maaliif yeroo mana kontiraataati baddanii bu'aa bahii hedduutu jira. Mana kiraa kaffaluun jira, nyaanni jira, yeroon hojii dhabdan jira, yeroon hojii argattan jira, yeroo hojii dhabdan immoo namni isin if yaadu hin jiru maatiin asii. Hojii hin qabullee yoo jettaniin akkamitti jedhu ala baanee hojjechuun maal akka ta'e hin beekanii amma makkasin rakkina dabarsitan hin beekanii dhuguma hojii hiiktanii waan teessan isaanitti hin fakkaatu maatiin jechuudha. Kanaafuu akkuma ta'etti rakkattanii maatii keessanis gargaaruu dhiiftanii osoo manuma kontiraata akka mucayyoo kanaatti mucaan kun fakkeenya guddaa nuuf taati. Achuma manuma kontiraata taa'anii hojjetanii kontiraata ofii fixanii kara biyyaa galuudha malee dhiisanii ala ba'anii natti badee akkasii silkiin hin jiru maalidha nuti amma makka yeroo silkii qabannu yeroo silkii qabnu mana kontiraataattis ta'ee alattis ta'ee nuti ijoolleen biyya rabaa jirru jechuudha. Anillee amma keessan jiru keessaa baheen jira. Amma makka silkii irra teenyu mee ilaala yeroo jarri manaa ba'an amma makka silkii irra teenyu amma makka tiktookii irra teenyu amma makka waan adda addaa irra bakka teenye miidiyaa gubbaa ilaalaa hoollu yeroo sana homaa tokko nutti hin fakkaatu jechuudha. Garuu isheen garuu yeroo kanatti yeroo namni miidiyaadhaan ijoolleen biyya rabaa jiranis kan biyya rabaa dhiisaati biyya keessallee taa'anii yeroo ammaa kana hundumtuu sooshaal miidiyaa hordofa hundinuu silkii hordofaa oola malee namni miidiyaa irraa quba hin qabaanne hin jiru kan biyya keessa biyya rabaa intarneetii maadaamii dhiisaati. Isheen garuu kana keessatti obsa godhattee achi teessee mana maadaam keessa teessee hojii ishii hojjechuu ishiiyyuu waan guddaa tokkodha dhugaa baay'een ishee ajaa'ibsiifadhe baay'een ishee dinqisiifadhe warri akka koo ishee dinqisiifattanii daawwadhaa viidiyoo laayik sheer godhaa nutis yeroo keenyatti haa fayyadamnu yeroo silkii qabnu silkii gubbarra taa'uu dhiisuudha yeroo hundumaa maadaamii faana waliin loliinaa silkiidhaaf jettaniin isiniin jedha. Inna baay'ee tokkoon ishee ajaa'ibsiifadhe mucatti kana silkii malee sooshaal miidiyaa malee sayyuu maatii ishiitti iyyuu osoo waa tokko hin haasa'in waggaa 3 jechuun baay'ee ulfaataadha. Ji'atti tokkitti yookiin ji'a lamatti gizee tokkitti bilbiluuf isayyuu yookiin daqiiqaa 5 yookiin daqiiqaa 3 haasofti. Yeroo kana keessatti isheen mana maadaam teessee silkii malee waa tokko malee teessee hojjechuu ishee baay'een ishee ajaa'ibsiifadha baay'een ishee dinqisiifadha. Jabaadhu obboleetti kiyya homaa miti siin jedha ergaa koo kana hin argita yoo ta'e fakkeenya guddaa nuuf taata warra biyya mana arabaa keessa jiraniif fakkeenya guddaa taata siin jedha obboleetti koo laayik sheer godha jabaadha akkashitti obsa godhadha yoo wanti tokko isinitti badee akka mucayyoo kanatti fakkeenya isiniif haa taatu isiniin jedha. Obsa abshir nagaa keessan ta'a laayik sheer godha.